Waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii jajjabaa duulaa cichoomina kaayyoo jedhuun labseen yeroo ammaa kana mootummaa Itoophiyaa yaaddoo guddaa keessa galchee jiraachuun beekameera. Haaluma kanaan gootichi waraana bilisummaa Oromoo magaalota Oromiyaa gurguddoo fi Oromiyaa Finfinnee funyaan jala lola gurguddaa mootummaa Itoophiyaa waliin geggeessaa jiruun mootummaan Itoophiyaa hedduu yaaddeera. Kanatti aansuun tarkaanfii gootichaa waraana bilisummaa Oromoo duula cichoomina kaayyoo jedhuun Oromiyaa iddoo garaagaraatti fudhatee simbiraan geenyaan ulfaana tura. Irree fi gaachanni uummata Oromoo WBO'n tarkaanfii ilaalessaa waraana faashistii PP irratti godina Gujii lixaa keessatti fudhatu beeksise. Haaluma kanaan gootichi waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa aanaa surroo baarguddaa gandaa dambii bakakkoo magaalaa keellaa maakee jedhamu keessatti guyyaa kaleessaa amajjii 9 galgala keessaa sa'aatii 2tti itti seenuun lukkeelee bilxiginnaa kan maqaan ijaarsa waajjira gandaatiin uummata hiraarsaa turte rasaasaan waade. Tarkaanfiin WBO'n fudhate kanaan meeshaalee garaagaraa irraa boojuun dantaa qabsoo bilisummaa Oromoof galii godhee jira. Irree fi gaachanni sabaa WBO'n godina Arsii aanaa Muuneessaa keessatti humna diinaa irraa 35 boqochiisuun 22 madeessee jira. Meeshaalee waraanaa garaagaraa irraa hiikus beeksisee jira. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibba bahaa Cebraan Jaalladhii Gammadaa godina Arsii bahaa aanaalee adda addaa keessatti diina dhokkee nyaachuun ergamtuuwwan sirna dulloomatti dhukkubbii mataa guddaa uumee jira. Aanaa Muuneessaa ganda Heeban Dhubboo keessatti gurguleen gaara Cilaaloo diina mana barumsaa keessaa barataa ari'uun mooraa godhattee uummata hiraarsaa jirtu itti marsuun rasaasaan akaa'ee loltoota 35 battalatti yoo irraa boqochiisuun 22 madeessee jira. Tarkaanfii kanaanis qawwee AKM 10 snaayipara tokkoo fi gumbii 46 raadiyoo quunnamtii tokkoo fi qophii waraanaa hedduu irraa eeguun mooraa qabsoo bilisummaa Oromoof galii gochuun mooraa isaa abiddaan barbadeesseera. Humna reebuuf magaalaa Qarsaa irraa kaatee ganda Gujichaa keessatti haxxee itti hidhuun loltoota 11 battalatti yoo boqochiisuun 7 madeessuun konkolaataa isheen ittiin dhufte 2 hojiin ala gochuun baqachiisee gara magaalaa irraa kaateetti deebisee jira. Ittuma fufuu cicitoonni kaayyoo haqaa Cibraan Jaalladhii Gammadaa galgala sa'aatii 2 keessa aanaa Zuwaayii dugdaa ganda Adaree Leephoo keessatti mooraa isheen qubattee hojii dabaan halkanii fi guyyaa harmee Oromoo boojisaa jiraattu waardiyyaan sabaa WBO'n itti dhaquun mooraa keessaa olii gadi gugsee loltoota 7 battalatti yoo irraa boqochiisu 13 madoon adabee kan hafte mooraa keessaa baqachiisuun injifannoo culuqaa galmeessee jira. Irreef gaachanni sabaa WBO'n zoonii kibba bahaa tarkaanfii isaa itti kun Cebraan hambaa aanolee waraanaa faashistii PP maqaa sakattaa WBO jedhuun bobba'ate godina Arsii bahaa aanaa godina Arsii bahaa aanaa Gunaa gandaa waasee waaqan dheeraa jedhamu keessatti tarkaanfii haxxee itti fudhateen 4 battalatti yoo boqochiisu 9 immoo madoo dandammee hin qabneen adabeera. Tumaafuun WBO'n lixaan argee aanaa mi'eessoo keessatti diina du'aa fi madoon adabuu beeksisee jira. Irreef gaachanni uummata Oromoo WBO'n zoonii bahaa Cebraan gaara mul'ataa godina lixaan argee aanaa mi'eessoo araddaa burreessaa tuqaa keessatti hardha waaree booda irraa kaasee tarkaanfii waraanaa faashistii PP irratti fudhateen injifannoo boonsaa galmeessee jira. Tarkaanfii gootichi waraana bilisummaa Oromoo fudhate kanaan waraana maafiyaa PP irraa 7 battalatti yoo boqotu 9 ammoo madoo dandammee hin qabneen adabameera. Gabrummaa bifa jijjiirratee Oromiyaa irratti gad jabaachaa jiruu fi hundeen buqqisuuf humna bilxiginnaa gufuu bilisummaa fi walabummaa Oromoof Oromiyaa taatee irratti tarkaanfii ilaalessaa fudhachaa jiru jabeessuuf ilmaan Oromoo roorroo jibban ofitti fudhatee leenjii kennuufiin bobbaasaa jira. Haaluma kanaan gootichi waraana bilisummaa Oromoo waraanummaa fi siyaasaa isaa jabeessuuf kaadhimamtoota WBO yeroo dheeraaf leenjii kennaafi turetti bakka deebisee dirqamatti bobbaasee jira. Kaadhimamtoota waraana bilisummaa Oromoo kanaaf barruuleen sagantaa siyaasaa heeraa fi naamusaa fi dambii adabaa irratti barnoota jabaa caayatti tooftaa lolaa fi jabeenya qaamaa dirreetti kennuufi warraaqsa cuubee bobbaaseera. Eebbifamtoota kanaaf qondaalotni WBO zoonii kibbaa irratti argamuun haala siyaasaa impaayireetti fedhii bilisummaa fi abbaa biyyummaa diina bilxiginnaa Oromiyaa irratti ta'uu qabuu fi haala siyaasaa gaanfa Afrikaa irratti yaada isaanii eebbifamtootaaf qoodaniiru. Xumura irrattis eebbifamtootaan bilxiginnaan bobaa isaa Finfinnee jalatti kutattoonni ilmaan sabaa gootichi waraana bilisummaa Oromoo lolaa jiru kanatti xumura gochuuf waan barattan dirree irratti kutannoon baatanii diinatti akka agarsiistan jechuun fuulduraas sabboontota ilmaan Oromoo ofitti fudhatanii leenjii kennuuf dirqamaan akka bobbaasan akeekaniiru.